walalona sirbas ni sirbitu mee gara sirbaatti akkamiin seenuu dandeeche takkaallee ijoollummaa makoo kaasee fedhiin sirbaa sammuu koo keessa jira ture garuu adeemsuma keessa yeroon guddadhu dhufee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa gaafan ga'u fulbaana tokko immoo guyyaa ayyaana waggaati guyyaa jijjiirraa waggaati akkasuma manuma bahee tun ol deemu asii kun buleessi koo tokko jira dargaggoo Firaa'ol Tasfaayee kan jedhamu maal ta'a har'a yoo wajjin ayyaaneffannee naan jedhe arra maal ta'a yoo wajjin ayyaaneffannee naan jedhe inni garuu akkan sirbutti na beeka natti fakkaata an garuu sirbee beeku waltajjii garaa waan hin hojjedhuuf walaloodhaaf waan hin ba'uuf maal ta'a takkee har'a wajjiniin yoo ayyaaneffannee naan rakkina maalii qabaree montaarboof kiiboordii fidi an immoo ijoollee iddoo isheen jirtu sii waamaan jedhe montaarboof kiiboordii inni fide kana booddee kiiboordistiin hin dhufee buzaalemiin na waame ijoollee kan biraas na waame atis gaarra waa keessatti dabalataa naan jedhe takkaa sirba hin beekun bar waltajjii arras waa sirbitaa hin dheennaan egaa sirba waan hin jaalladhuuf muuziqaa isaa duukaa sammuutti qabadheetan kan hin jiraadhu siluma tarii guyyaa tokko aadaama saba kee ibsii aadaama wallagga lixaa ibsii yookiin immoo sirbaan waa beeksisi jedhamee akkuma sagantaa duraan dorgee irratti illee wanti naa affeeramu yoo jiraate sirbuma illee beekuun qaba kan jedhu jaalala sirbaa waan hin qabuuf sammuutti qabadheen jiran ture kiiboordistii mee jedhi mee naan jedhee gaafa inni jalqabsiisu harka walitti rukutanii sirbinaan jedhan barana fulbaana tokko jalqaba irratti kunoo akkasittiin an sirbee jechuudha. Aartii fi ana jechuun gargar baastee ilaaluu hin dandeessu akka saantibaati walittuma jiru. Yeroo man dhaladhee gaafa dhaladhee kan nan boo'etee sirbaan dhaladhee hin beekamu malee erga nu baree booda garuu ogummaan gara sanatti na harkisa ture. Keessumaatii waan itti barbaadu yeroo ijoollummaa koo mana barumsaan seeniin dura nama walaloo afoola danda'u jira. Akka carraa ta'ee eessuma kooti lamuu guddataa kan jedhaman namallee egaa boqotaniitu jiru rabbii taanaa namatu jenna. Walaloo afaaniin jedhu. Walaloo isaan afaaniin jedhan kun baay'ee si gammachiisa. Ittan si kadhaa kana jaabsifadhaa. Isaan dhufanii mana keenya ollinaa ani ergaan naqu warra keenya bakka faayida dhaggeeffachuu qofaa jechuudha. Sanaan booda kanaan otoo deemaa jiru mana barumsaa gaafan kutaa sadii gahu. Aartii makoo laaltee barsiistuun koo hima beekna mokaa jedhamtu yeroo sana sagalee sirbaa takkan baasuuf na waamti. Dhaqiitan sirba jalqabee sirbeessitu mana barumsaatti jechuudha gaa lafa uummanni jirutti jechuudha bakki keessa sirbaa deemu miti. Sagalee koo yaa sagalee maalan qabaa si malee ajaa'iba ture yeroo sana harka naa rukutama galee cuwaa gara si galee harka rukuttaan namaa kun anaaf mooraalii guddaa ture jechuudha. Hamlee cimaa amma gara ofii kootii walaloo barreessutti walaloo ergaan isaallee walakkaadha jechuudha walaloo fuula tokko yoo barreesse ergaa kan qabu walakkaadha. Walakkaan waanuma ittumaan jecha walitti fiduudhaaf mukii gama sanaa qaraaroo mukaatii kan kana hojjetu bu'aa barumsaati. Kana fa'aa jechuun amma sadarkaa kutaa sadii taa'ee barreessatti jira. Ishee kana gaafa barreessu garuu namoonni ol kaasanii haasa'u amileen namaadha kan mana barumsaatti akka naannootti baay'ina kakaa ture. Sana booda irra darbee yeroo sitti kutaa saddeetitti gumii HIV abdii borii gimbii jedhamtu jira sana keessattidha. Harka caalaa diraamaaf walalootti kana jajjabaachaa dhufe. Kutaa 10 gaafa ga'u garuu gara hawwisoo jirguu walaliin akkana ilmaa dhufu karaa achirraati jechuudha. Gumii farreetti sanarraati akkana ilmaa dhufu affeerame. Gaafa naqee jedhu maayikii natti kennan riitimiin hin eegamoo hin eegusa jedhu tokko laalluudhaaf natti kennanii achitti sirba jalqabaa waltajjii irratti ba'ee uummata duratti sirbee sirba maalii ture? Sharaa ciccita biyyattoota raa sirbita anaammaaf argaa jibbita sharaa immoo ba'ee bareeddu mataa goofaree sirbi kaataraa koogee sirba sirba kanaan waltajjii eegala. Kana booddee ammas aadaadhaa si galee walaloon kun amma sharaa citaa maal jedhee sirba kun aadaa sirba aadaa kan uummataati abbaan isaan beekamu garuu nan jaaladha. Ittiin jaalatame natti qabate sirba baasuun eegale ofii kooti nan barreessa nan sirba har'an sirbaaf naannoo waggaa tureera sadarkaa yuunivarsiitti hanga yuunivarsiitii Gondar yuunivarsiitii Adaamaa keessatti yuunivarsiitii Samaraa guutummaa isaa waggaa sadan sanatti afaan Oromoo gama sirbaatiinis gama walalootti guddisuudhaaf tattaaffii gochaa turre kana fakkaata ammammaatti. Nuni godina Wallagga Lixaa qofa keessatti daangeffamaadha. Yeroo baay'ee godina Wallagga Lixaa keessatti qofa daangeffameetu kan inni jiru yeroo dheeraadhaaf fakkeenyaaf nuun walaloo waltajjii walaloodhaan naqna waltajjiin hojjenna godina Wallagga Lixaa keessa aanolee jiran hunda ga'u yoo baannellee innillee hunda ga'eera natti fakkaata
aanota 8 salgan tokko geera waltajjiidhaanis walaloodhaanis baazaariin as godina Wallagga Lixaa imala gara godina Wallagga Lixaa kan ta'e baazaariin aanolee 4 irratti geggeeffamee bulchiinsa magaalaa 4 irratti jechuudha. Hojii beeksisaa sana nuti hojjechaa ture. Akka carraa ta'e asumatti amma haalli nu mijateera kan duraanii caalaa duraan meeshaa mallee hin qabnu amma garuu dargaggeessi tokko dhimma kana mariisisnee baandii muuziqaa Naaroobikaa kan jedhu hundeessee promooshinii aartiif beeksisaa Firaa'ol hundeessee meeshaa muuziqaa kiiboordii Montaarboo kan biroollee nu guutee jira. Carraan hojii nu qabnu ballateera jechuudha. Torbanitti yeroo tokko sanbata duraa galgala qophii bashannanaa addaa mata duree addaa Jamboore jedhamtuun hoteela dargaggeessa kanaatti kan hojjennudha. Darbees immoo iddoo biraattis deemnee hojjechuudhaaf haalonni mimmiijatanii karoora qaqqabannee jirra. Garuu godina Wallagga Lixaa keessatti wanti inni amma yoonaatti daangee jiruu fi akkuma tasaa TV'n Oromiyaa waggaa lamatti waggaa tokkotti nu argee yoo akka kana keessummaa nu godhee fi konsertiin godina Wallagga Lixaa irratti qophaa'ee carraa argannee daqiiqaa 3 yoo mul'anne irraan kan hafe dhidheessa ol darbuu hin dandeenye amma yoonaatti gara fuulduraatti garuu karoora sana hin qabna. Garuu nuun sun nu daangeessa inni taa'an jiru. Ammas dargaggoo amma baandii dhaabe sana wajjiniin wantoota hojjechuu qabnu yeroo gabaabaa keessatti uumnee jirra. Dargaggoota hedduu immoo asitti shaakalchiisnee daddaraaroo darbanii jiru. Ijoolleen baay'een asuma baandii kana keessatti meeshaa makanaan shaakalchiisnee nullee akka carraa taanee sadarkaa isa jalqabaa milkoofnee irra isa taanuuf immoo qophii irra jirra. Hojiin keenya kana fakkaata. Sirbuudhaan yookaan immoo walaloo walaleessuudhaan qofa osoo hin ta'in sirboota namoota garaagaraa yookaan immoo hojii aartii namoonni hojjetanirree gara afaan Oromootti fiduudhaan bifa waltajjii irratti nama bashannansiisuun dhiyeessuudhaan hin beekamtu isa mee nuuf jedhaati gara isa taanutti ceena. Akka inni ergaa dabarsuu danda'utti bifa qoosaatiin nama bashannansiisaa akka inni barsiisuuttidha. Wajjinuma wal bira teenyee matu waa'ee makanaa haasofnu fakkeenyaaf afaan Amaariffaatiin handeena weenyaa style kan jedhan warra hojjetan jiru. Wanta akkasii sanaan dura inni immoo sirba jijjiire qaba. Itu suni maxxanfamin dura jechuudha. Ammas erga sana booddee hojjechuu ittuma fufne garuma Iboongootti siiseenuu wayya natti fakkaata. Beeksisa kan gootti nyaalte meegaa kanaafiyyuu Iboongoo seenaa qabanis inni seenaa qaba namicha dhugee halkan deema ati galee haadha warraa utuu qabutu ijoollee qabuuti dhugee halkan deema egaa namni immoo yeroo malee deebi'ee waaqayyoon hin komatu namas hin komatu onnumtu saati egaa wallaallee deema halkan dhugee machaa eegala karaatti kaphiidhaa moobaayilii satiidhaa harkaa fuudhamti turte jechuudha. Harkaa fuudhamti moobaayiliin maal kun egaa haa ta'u jedhi egaa san booda namtichi kun akka jedhee sirba beektaa guyyaa tokko. Halkan dukkana manaa bahee shiftaan naqamnaan gudii ta'ee maallaqa fattaa dhiisa boo bariitti namni gakkoo maallaqa fattaa dhiisa boo bariitti namni gakkoo dhiisa boo moobaayilii duddakoo kaleekoo dukkana halkanii uffatan arganii namatti marsanii lafatti darbanii hangii namatti hammaati. Caatiidha sirriidha dhugaatiidha birriidha cabsiidha nafsiidha aboo hangii namatti hammaati. Halkan dukkanaan tufii ba'ee shiftaan naqamnaan gudii ta'ee maallaqa fattaa dhiisa boo bariitti namni gakkoo riikoo sagookoo oleekoo birriikoo duddakoo dhiigakoo kanni beeyanaani dukkana sanaani maal saafatis gabbaati lammata garraani utaale caraani waraani abbo hanga namatti hammaati. Halkan dukkanaan tufii ba'ee shiftaan naqamnaan gudii ta'ee maallaqa fattaa dhiisa boo bariitti namni gakkoo akkasii chaala jechuudha namichi. Ai jedhee bu'aa ture jechuudha. Hojii kana yoo hojjettanii nama kofalchiisuu isaa akkamiin mirkaneeffattu? Baay'ee gaariidha. Gaaffii ani barbaadu na gaafatte. Ani walaloo barreessuudhaaf yeroo nan daangessu waci nan daangessu waan tokko nan daangessu ana jechuudha yoo alamii. Nan barreessa walaloon kun biratti fudhatama qabaachuu maal nan beekaani. Obboleessa kootii fan dubbisa. Nan dubbisaaf kaleessa galgalaa ya galgaleessitu nan dubbisaaf fuula sana lalaan jira garte. Walaloon kun paaworii nama kolfisiisuu qabdi taanaan dirqamee jaalatee ni inni kolfuti galee. Waan fedhee biyyuu garuu namni siyaara aartii kana namni sila qirqidanii kolfisiifne illee akkatti kolfisuu dandeessu jechootadha. Inni silas kanaafi nama bira taa'utu dubbisaa jechuudha.
at least hiriyoota kooti. Sana booddee hiriyaan koo sun erga inni natti mee booda faara salaalee booddee nama hedduutti geessa jechuudha. Jechootan sirreeffachuu qabullee sirreeffadhe jechuudha. Namootan walaloo sirbaa kenneefis kan sirbanis kan sirbuuf jiranis jiru. Isaan kana keessaati Weellisaa Addisuu Karrayyuu yeroo jalqabaatiif nama kenneef ture. Sirbichi sirba sadan tokkodha ture. Sirba tokko kan dhimma jaalala biyyaaf kana kan irratti hundaa'udha. Kanaachi inni tokko immoo sirba aadaati godina Jimmaati. Allan ya jaalallee kiyya bareedduu koo kallool kaanaannanii jaalala keetiif hamba'ee biyya asham jirta fayyadanii. Sirbi kuni asuma magaalaa Gimbii ta'e kana baatu bara 2002 kan hojjedhe. Innis baruma 2009 la kan inni sirba kana laadhee fi utuun gara yuunivarsiitii deemin dura inni garuu ergan yuunivarsiitii ba'ee booda bara 2003ttidha kan inni kaasicha raga baratti argadhe akka inni gadhiisee kan argadhe Addisuu Karrayyuu kana hojjetee jira walaloo saagaa sirba godina kana bareechee hojjedheen ture innis waan galateeffadhe keessa Addisuu yeroo jalqabaatiif sirba kana hojjechuu kootti an ofitti gammadu iyyuu malee innis kallattii ani barbaaduudhaan kallattiin barreessirraan bareecheeti hojjetee uummataan ga'e tokko immoo Azeeb Kumarraa mucaa Gimbiiti amma yuunivarsiitii Adaamaa injiinarii barachaa jirti waggaa lamaffaa isheedhaaf sirboota hedduu laadhee sirboota naannoo sirba 11 kanneen ture istuudiyoo duraa qabatee jira sirba lama garuu ganna barnaa kana kan laadheef sirbitee amma bifa oodiyoo duwwaadhaan viidiyoo tun ta'in oodiyoo duwwaadhaan gabaarra oolleetu jira nameera sirbi kuni sirbi tokkoffaan isaa seenaa dhugaa korratti hundaa kolfiyaa ilkaanko dhibee kobla baasa abbumatu beeka waan keessa garaasa seenaa dhugaa dhagaadhaaf isheenis bareechiteeti kan uummataan naageessee sirbitee sichitti immoo fiikooti maxxansuufis karoora guddaatiin qabaa amal keessumaa ogbarruu keessaa walaloon tokkodha sulumsaayyuu kanaafi walaloo jechuun immoo maa jechuudha sulumsaa walaloo jechuun jechoota filatamoo walaloo keessatti jechoota akka qarshii abbaa tokko abbaa lama abbaa tokko abbaa shanii abbaa kuniin fayyadamtu abbaa dhibba abbaa shantamaa fayyadamteetu ergaa jecha tokko ta'e ergaa hedduu qabachuu qaba. Jecha gabaabaadhaan ergaa guddaa dabarsuu danda'u jechuudha walaloodhaan jechuudha. Kun hiika walaloo yeroon gabaabsee hiikudha. Barreessaa walaloo jechoota qanansiisee hin danda'amaaf taanaan seerluga isaa osoo hin cabsin jecha haaraa uumee fayyadamuu qaba. Fakkeenya fudhadhu Dooktar Zalaalam. Shifargaa yeroo sana shifargaan hin turre kan shifii mul'isu shifargaan immoo maal? Shifargaa jechuun maayikiroo ishee jennu jechuudha. Maayikiroo yeroo jennu maayikiroo inni kutu kooppiidhaan maayikirooskoop jedhani iskooppi godhee kan mul'isu. Kanaaf ammanni afaan Oromootti deeffatee kan mataasaa godhate shifargaa jedhee barreeffate kanaaf bifa kanaan barreessuu danda'a jechoota kalaqeellee jechuudha. Lammata immoo barreessaa walaloo nama humnaan itti lixee miti nama kennaan uumamaa keessaa jirtu ta'uu qaba. Uumamni kan isa ajaa'ibsiifatu lafa gaddaa dhaqee ofiiti taa'ee haa jedhee bahuutu hin ta'in artistii maal godhate fakkaate barreessaa walaloo taa'ee ilaala warra bahu ilaala jechuudha. Akka inni kun bahu ilaala inni kun dhufee waayyoo jara kana gidduu hidhata jiru ilaala jechuudha. Dhugaa awwaalamtu namni kaleessa hin beekne tokko har'a dhufee as gangalatee bu'a yoo ta'e barreessaan inni ilaala waan hawaasa keessa jiru yeroo lafa gammachuu dhaqu akkatti namni gammachuu isatu ilaala namni gaafa gammadu hin quruqqisatee nu taalateen sirbatee akka isaan beektuuti galee isa kanaaf kana danda'uu qaba. Lammata waan deemuu barbaadu walaloon barreeffama irratti jechoota garaagaraa fayyadamuudhaan wal qabatee walaloo gosa lamatu jira. Ifa manaa godhi akka afaan Ingiliffaattidha kanan beeku malee akka afaan Oromootti na rakkisa. Verse and poem jedhama. Verse and poem. Walaloo barreeffamaan dhiyaatan jechuudha. Versiin maalidha? Namoonni baay'een kan Ingiliffaa verse one line of poem jechuu barbaadu. Now that is another meaning. Inni sun hiika kan biraadha. Verse jechuun inni toora walaloo tokkicha. Akka nama versii poemii walaloo gosa lamadha. Verse jechuun waa'ee uumama kanaa fakkeenyaaf Oromiyaa jedhe Oromiyaa bal'oo badhaatuu gabbattuu maaloo taatee jannata fakkaattu bishaan galaan diskiriiptiivii barreessuu jechuudha ibsuu jechuudha haasaadhuma fuutee walirra oolchitee jechoota dhuma dhossaan qabu argattee jirta dhossaan qabu kallattiimaan uummanni hubachuu danda'a jechuudha nama tokko maqaa isaa dhooftee ibsuu jechuudha namni hin dhiphatu sammuudhaan maa jechuu barbaade hin jedhuun what we mean or what we call poem walaloo kan jennu akkuma afaan Ingiliffaatti poem kan jennu garuu kalaqa barreessaati barreessaan dhimma ergaa dabarfachuu barbaade tokko iccitiidhaan kallattii namni agarreen dubbakkii yookaan meetaafoor kan jennu fayyadamee barreessuu danda'a. Waa'ee mukaa fakkeessee waa'ee namaa ta'uu danda'a. Waa'ee namaa fakkeessee waa'ee maalii ta'uu danda'a. Ergaa garaagaraa dabarsa.
walaloon kun seerota adda addaa qaba jechuun seeronni qabu keessaa barreessaan walaloo poem jedhamu kanaadha ergaan isaa in mul'atu yoo ta'e ergaa isaa kana dirqamaan ati waa'ee kooti jettee na gaafachuudhaaf mirga hin qabdu ani immoo waa'ee baluuti jedhee haasa'uudhaaf hin dirqamu mas garuu tilmaamuu hin danda'a namni baratni barreesse ilaalee ikoonoomii uummataa ilaalee poolootikaalii siisteemii biichaa ilaalee tilmaamu suniyyuu seerri isaa persentii 50dha tilmaamuudhaaf waa'ee kana haasa'uu isaati jedhee fakkeenyaaf walaloo namti amma kiyaafanne kitaaban amma qopheessadhe gara maxxansa geessaa jiru keessaa tokko keessatti immoo ergaa kaane inuma fiigna gadi buunee gaara dhiibna toleen jedhu qalbiin keenya qalbii deemtu akkamiin teenya kanaaf halkan guyyaa kaanna yoo beelomnes deemaa nyaanna markaba fedhiin utuu kaannu tokkorraan tokkotuu yaabnu ganni darbee birraan ga'ee aduun bariin wajjin baate otuu nuti deemnu galuuf kaate shushuntuuree fuula daatee hiddi qaama keenyaas yaate otuu fiignu buunee baane aduun dhiinaan galuuf kaane asirraa moolloo karraatii wanta dubattu waa'ee isa gaafa achi dhannee gallee sanaa jechuun danda'amu nama ema kadhachuun danda'u ergaa qaba kanaaf kana fakkaata fakkeessatti kenadhe inni versi jennuma sanadha kanaaf walaloo keessatti jechoota fakkii wal fakkii kan jedhamu jira wal morkii kan jedhamu jira mudhiin ishee qalloodha jechuurraa mudhiin ishee akka soonsaa mudhii ribuun waan biraadha mudhii waan biraadha soonsi waan biraadha mudhii waan biraadha maddiin ishee itti kaatee burtukaanii itti fakkeessu kun jiru yerootu gabaabinaan malee bal'inaan keessa lixuu dandeenya turre kun egaa ogummaa walaloo kitaabota keetti kan argamuu danda'an yeroo fuulduratti kan hojiin laallu ta'a. Yeroo ammaa kana mee sadarkaa maalirra jirtu? Hojiin isin irra jirtan maalidha? Sadarkaa nuti amma irra jirru kan duraanii irraa fooyya'aadha. Garuu ammas immoo galma ga'uuf kaayeffanne sana hin geenye tokko nuun hojjettoota mootummaadha lamaan keenya akkuma ati agartu sa'aatii hojii mootummaa alatti garuu hojii uummachuu. Sa'aatii hojii mootummaa alatti hojii uummachuudha. Hojiis uummanneerra gam tokkoon yeroo dhiyootti haa ta'uyyuu malee kan hundeeffame baandii muuziqaa kana keessatti gahee guddaa taphachaa irraa jijjiiramnis jira akka magaalaa keenyaatti kan duraaniirra baandii muuziqaa Naaroobikaa kan jedhu dargaggoo Silaan Maqaadheen kan hundeessine jechuudha. Darbee hojii beeksisaa magaalaa keessaa in hojjenna waltajjiiwwan ayyaanota garaa garaa irratti akkasumallee amma gara sadarkaa maalitti deemneerra guyyaa cidhaa meeshaalee muuziqaa ammayyaatiin deeggaramee akka cidha namaa ho'isuudhaaf illee qarshiin nuu kaffalamee akka hojjennuuf wantooti amma karoora qabamee jiru jira. Gara fuulduraattis immoo wanta akka biyyaatti akka godina Wallagga Lixaa qofatti daangisnee asitti hambisnatu hin taane akka biyyaatti wanta guddina aartii keessatti shoora olaanaa taphatu gumaachuudhaaf immoo yeroo dhiyootti karoora qabna. Dargaggoonni kun kan naka kaasee dandeettiin isaanii baay'ee guddaadha. Namni isaan gargaaru yoo dhibeyyuu dandeettii isaanii irra darbee immoo aadicha guddisuu gatiin barbaaduu fi ijoollee kana yeroon argadhee dhutti guddaadha kan gammadee ani kan dhufe yuunivarsiitii irratti ilaalee wantoota adda addaa gaafa ilaalee fi ijoolleen keenya kun dandeettii akkasiitu qabanii maaliif akkas ta'us jedhuudhaan qarshii amma jiruun hojjedhee maal jedhee waan adda biraara oolchuurra yoon qarshii kanaanii meeshoota aadaa keenya ittiin bitee ijoollee kana ittiin jabeesse ijoolleen kunis ta'e aadaan keenya keessumaa akka inni baay'ee guddatutti gatiin amanuufidha kan kana godhe. Karoorri keenya maalla amma dhiyeenyatti waltaanee tokkummaadhaan bareeddi hojiin aartii tokkummaadhaan kiliippii bareedaa isaa tokko uummata Oromootiif kennuudha. Sana booddee anis innis addatti kanan galateeffachuu barbaadu kuma nama hidhee hundeessaa baandii kanaati. Firaantos isaa wajjin taane baandii Naaroobikaa maqaa ishee ol baasne uummata Oromootiif kitaabota daddabaluudha kitaabota jira irratti. Kaasettiiwwan afaan Oromoodhaan sirboota jiran daddabaluudha. Aartiin Oromoo guddisnee mul'isuudhaaf kaayyoo guddaa nuti qabnuuf karoora nuti irratti hojjechaa jirru kanadha. Kana biratti immoo ijoollee aartii utuu dandeettii guddaa qabanii ibsaa gumbii jalaa ta'anii jiran barbaannee baasnee gara waltajjiitti dhufanii rakkina keessaas akka ba'an aartii Oromoos akka guddisan kallattii kana lamaan akka hojjetan gochuun kaayyoof karoora guddaa nuti qabnudha. Machoomneen sirbinu nuti aadaa Oromoo ibsuudha. Sabni aadaa hin qabne immoo addunyaa irra hin jiru. Sabni aadaa hin qabne bishaan gabatee irraati. Garnaaf garatti jallata. Kanaaf iyyuu aadaa nuyi guddisnu kanaaf ishee uummata biraati. Hubannoo akka malee kana jijjiiruudha waan guddaa hojjenneerra. Uummanni garuu akka inni aadaa isaa jaallatu argineetu jirra. Haa ta'uutii walirraa wal sodaa isa sodaachuu. Hubannoo sana jijjiiruun garuu istiraagilii cimaan barbaaddi malee inuma irratti hojjetaa irraa lammata immoo deebi'ee naannoo
gama aartii guddisuudhaan wal qabatee amma fakkeenyaaf baandii muuziqaa aeroobikaa dhaabbata piroomooshinii Firaa'ol jalatti kan hundaa'ee jiru baandii muuziqaa aeroobikaa kana guddisuudhaaf amma adeemsa nuti gochaa jirru qaamonni dhimmi isaa ilaallatu kun tokko isa bira ga'ee yeroo jedhu rakkina battalatti furuun kan irra jiru aartii kana guddisuudhaaf gumaacha gochuu kan irra jiru qaama tokko ilaaluudhaan qaama tokkotti kan miraachuudhaan uummata kanaaf hojjechuudhaan wanta jedhu tokko rakkina achirratti jiru sirreessuu barbaada. Hubannoo misunderstandingii kana jeneraal waa'ee nooleejii namaadha bal'isuun ganaa nurraa eegama jechuudha. Kallattii maraanu kallattii uummataatiinis kallattii qaama dhimma deeggarsa nuu gochuutii qabu. An akka kootti deeggarsa gama narraa eegamu waajjira miindaa nyaadhaaf hin hojjedhu. Garuu maal hin hojjedhu aartiin guddachuu qabdi yaafna waamteen naan garuu miilaan deemee dhaqee ijoollee aartii irratti nan leenjisaa walaloo irratti nan leenjisaa sirbatti nan leenjisaa asirii tokko malee jechuudha. Maaliif kaayyoon koo aarticha guddisuu waan ta'eef. Isa kanaaf iyyuu arras taanaan eegumsi taanaan uummanni keenyas aadaa isaa beekuu qabaa ofiisaa beekuu qabaa. Qaamonni dhimmi isaa ilaallatus nuun dhala isaanii qabeenya isaanii waan taaneef qabeenya kana guddisuudhaaf wal ta'anis haa ta'u qaamni dhimmi isaa ilaallatu ammallee hayyama hojii kanaaf deeggarsa nuun gochuu qabu irratti duubatti deebi'uutiin qabu jechuudha dhaamsa dabarfachuu asuma carraa kanatti fayyadamuu barbaada. Egaan kabajamtoota daawwattoota qophii aartiin guddinaa fi kun keenya egaa namoota hojii aartii irratti bobba'an akkasumas immoo ogummaa aartii qaban waliin turtii nuti taasifne kana fakkaatu itti bashannantaniirtu waa hedduu irraa barattaniirtu jennee abdanna nu waliin turuu keessaniif isin galateeffannaa qophiileen TV Oromiyaa kanneen biroo itti fufuu turtii gaarii isiniin jenna. Halkan dukana mana bahee shiftaan naqamnaan gudii ta'ee mallaqa fattaadhii saboo beriitti namneefni gakkoo.